Wanni uummata kana dhaabbannee dubbannuuf qabsoo tana namoonni amma yoo si gaafatan hedduu nama waas hin jiru beekta. Dhiifa mallee naa godhaa. Oh qabsoon Harargee maali Wallagga keessatti Shawaa maali? No stop. Nassi ma dhagaye. Chaartaraa gaafa baane qabsoon Oromiyaa guutuu keessaa diigamtee bara waraanni guddaan Wallagga ture. Ka taankii waa mara qabu. Ka mooraa duubbee qabu wartee Suudaan keessa. Sagaleen bilisummaa Oromoo Suudaan keessatti taankii ooralii waa hunda qaban. Waraana guddatu jira. Hogganoonni gaafas jiran adda laaloo irra shira dalagee gootowwan Wallaggaa kan Jimmaa kan Iluu kan Tuulamaa kan Walloo kan naannoo kana jiru guutuu isii diiganii deemu. Abbaa Caalaa Lataatiif Daawudii Finfinnee mataa buqqee godhee as keessa taa'u kuni diigdee Awurooppaa fi Ameerikaa yaate jechuudha. Qabeenya san guutuu gannattee duubbee jira bara eessa Suudaan keessa. Miidiyaa qabna reediyoo bara. Isteeshina reediyoodhaa qabna. Gargaarsa wanni hunda achiin nu dhufu. Waraanni achiin leenjii eegan. Diiganii facaasanii biraa lixan. Uummanni Harargee Baalee Booranni illee Gujiilleen qabsaa'ota mooraa keessaa cabsanii bayan gurmeessaniiti aabbichuun fa'a warri qabsoo baan bara. Qabsoon dhas geenne tun taphaas hin geenne bara. Dhiira itti cichee mallasiin hirriba dhoorkitee adda qabsoo sana namni jira inni bara tokkollee lola meeqa godhan. Waraanni guunaa fa'a eessa dhumate? Waraanni Wayyaaniif Shaabiyaadhaa akka gartee dargii cabsee dhufe. Eessa dhumate beektan adda gaafatanii duriyyeen as gubbaa teetteen warra rabsitu gartee waan biraa himte jechuudha. Gootowwan ilmaan sikkoo mandootiif arfan qal'ootu gara addeeffate. Waraana guunaa jedhanii Wayyaaniif Shaabiyaan ittiin dhaadattu jagnummaaf gartee warra beekan. Namoota isaanii gurguddaa meeqa daaraa ta'e baddaalee gammoojjiilee Baaleetiif Harargee keessatti. Waa meeqa dalagan. Mallas Zeenaawiidhaa bara qabsaa'ota hambaa kaleessaa warra gaafa biyya keessaa dhugaasaa bakka koofaatti Harargee Baalee keessa dhattee olumaayii ta'e nafittee uummata nu kaaftee gaafa uummanni nuufirraa nu ari'ee bara qabsoo tana tooftaa ittiin diiganii Somaalee cabsinee nu seenne Mallas Zeenaawii waan jedha geettaniis warra biyya diigamte Somaalee kan itti dhalatee keessaa baqatutti qabsoo uummata Oromoo baraaruudhaaf dhaqe san nama itti dhukaase qofa doolara 10,000 kabalaaf. Nama dhukaase barachi dhufe. Qabsoon tun taphaas geete seetani. Yoo barnuti adda bilisummaa Oromoo akkasii baraarree gaafas biyya namni keessaa baqatuttiin hin baqatin jeneraal Birgeedar Jeneraal Kamaal Galchuufaati bar mooraa diinaa diiganiitiin qabsootti hin bayan. Hireen argamtu kun akkan dhufne beektan osoo gaafas kas ta'u baate maaliif namuu hamileen caphee silaa gaafas Tigraaya keenya namni akkas beeka. Oromoo xiqqin Tigraayin bar xiq harkifattee jalaa yaatee nullee biyya keessaa nu yaasanii Oromoo nuti Tigre akkuma qara Amaara jette san akkasiin bar Oromoon xiq abziidha andaa subbuu kaamella qaata jechuu eegalte bar Oromoon gadi. Achi galuu yaatu Rabbiin dandeettii isaatiin bakka dhaabbannu tana akka Nabi Muusaa mana gartee Fir'aunaatiin Rabbi guddise aabbichuu jaruma mana jaraa keessa guddise leenca kana kan nyaachuu gaan kan gurgurachuu kaate Jawaar Faatillee. Ebar Oromoo ta'anii gaarii ta'anii ijoollee ta'anii ibiddan naqanii bar ilmaan Oromoodhaa gartee snaappara dura dhaabanii bar wareegaman barbaachifne kafalchiisaniitiin gadduufaa TPLFin bakka deebisuu meetii wajjin dalagachuudhaaf dhufaniiti Rabbiin karaa isaan quban qabneen shoorti katiin fite leencicha Jimma keessatti dhalate ilma Abbaa Jifaarii kamala beekuu fi ka guddisa gaarii maatiin guddise Ahmad Ali Rabbi jannataan isaan haa qananiisu. Sigalee akka gaariitti sabboonummaa irratti, namooma irratti, arjooma irratti, gootummaa irratti, hayyummaa irratti, fageessee yaaduu irratti, ammachoo irratti guddise gabbaye. Yeroo gabbaye dhukkubni nama qabe laala. Naqarsa. Except Baalee yoo Baalee taate malee Oromiyaa guutuu qabe dhukkubni naqarsaa. Hagadhaa keessaan ba'e warra gadhaa nu abaaruu jira, warra gadhaa nama kan abaaruu jira garbe. Naqarsa qabe bara. Maal taatan jedhan? Balaan nu bu'e. Balaa maaltu isin bu'e? Balaa isin taabuutu. Balaa ogartee Oromoo dharaa kiiloo akkamitti ittiiti. Mee gaafadhu Oromoo maal taate? Jiruun qaalooftee. Maal taate? Namni dhumatee. Maal taate? Isin faarsee bulaadhaa agartee akkas ta'e. Barka balaa buusu jala ka qawwee bitee ijoollee gaara baasellee isa. Kadha ijoollee gaara baateef kaas jirullee qallabuu isa. Durriyyee bakka irraa dhufte hin beekne birrii itti guuranii qallabanii
daara baastee salbaaja kana irraa jijjiirte akka kaalsi dubartii itti jijjiirteeti guyyaa kana gartee Oromoo saba gana ga'u kana abaaraati takka mootummaa akka hadhaa kana dhagarree jirti takka kam gartee jarri beektan Minilikiin fa'a jabaan jara Hayila Sillaasee fa'a goonni jara Mangistuu Haile Maariyaam fa'a goonni jara Mallas Zeenaawiiti goonni jara takka mee xiqqaan laal ijoollee takka bara takkaan agarre haadha abbaa akkas mana jedhama. Sooshaal miidiyaa kana gubbaa baatee takka mootummaa akkanaan agarre. Maal ta'e nama fixee nafe nama. Mee yaa ka dhukkubni naqarsi gartee Tigrummaa fi Amaarummaa qabe. Mee natti ganda keetii nama gamtu du'e. Gaafa galee gartee Mallasillee haga fixe beenna ganda gande haga kolaase beenna. Dubartiin Oromoodhaa dubartiin fuula qaqqajeeltu. Dubartiin bareen mee tamtu najaa ba'i gartee. Eka ilmaan yaatee mataan nyaatu tun guutuun tama gartee isin irraa horan akkas takka dhatte Oromoon gaafa wayyaane. Sabni Oromoo bar xiqqi wayyaaniin xiqqi intigireesiin rabbiin dhaqqabe bara. HIV'n dardara keenya fixxee gandi keenya wayyaa fi wayyaaniin Mallas Zeenaawiidhaan nama barate namtichi bala. Ka danda'e mana hidhaatitti turchii godhaa kolaasaa fixeeti ganda keenya keessa dubartii gartee HIV marfee waraananii gannaqanii keessatti dardara keenya lafaa dhufaa abbaa qabeenyaa keenya nama qartee sammuu qabu. Ijoollee keenya daaraa godhanii fixan jechuudha. Ija kana jee agartee mallastu afaan Oromoo nu barsiise, mallastu Oromummaa nu barsiise. Si akkas si'ii Tigraay agartee kaleessa abboonni isaanii Amaarawan. Hadha Tigraay hedduu sin barsiise afaan. Garuu Oromoon afaan ofii qabdi namni hin barsiifne. Akka eenyu Bushimallis Lammaa Magarsaatu jedhe. Harargee afaan Oromoo nu barsiise jedhe. Ajabuman dhageenya bara. Harargee qubee boccee uummata harargeedhaa fide bar waan diida taa'u waan adii ka diida taa'u namni maal jedhee harargee afaan Oromoo nu barsiise. Hadha harargee keessa illee jira ka gartee akkam akkas ta'e jala deema. Afaan Oromoo Shimallis eenyu jedhama obbo Shimallis barsiise yookaan ammoo Lammas barsiise. Dhuga Soomaaliyaa achi keessa jirtu isatu barsiise. Adaree isatu barsiise akkas ta'uu ni mala. Garuu Oromoon afaan isiiti kan irra dhaanee rabbiin agartee nu wanni. Jimmaa lafa hin qabnu nuun jedhan. Lafa malee nama hin qabnu nuun jedhan. Eeni beetta shakkiin jarri qabdu abbaan Jifaar kun ilma abbaa Jifaar wayi garii gabbayaa dhukkuba qabdi gartee. Baqqalaa Garbaa faati yeroo san jedhan kaafaa'uun. Akkasi duula gara Asabii gugurraan gartee Asabitti duulte. Garaa murtii isinaa beeku warra gartee nyaan nafxanyaan hin jettan. Warra abbichuu abaaraa ooltanii bultan. Warra shaneen dhufte faannoon dhufte nuun jettan. Warra siyaasa forqii dhufe nuun jettan. Gugurraan Affaarii buleewwan keenya qaqqaaliin gurmuu gubbaa guufattee qaatatti yaate maxxan jetteen gartee laala siyaasa forqiitiin dhufne. Dhadha'uu teennee caqasaa jirra. Oromoon sabaa sablammoota waliin obboleewwan hidda tokkocha. Namni tokkollee Affaariif Oromoo jidduu walitti aanu jiru. Namni tokkollee Somaaleedhaa fi Oromoo jidduu walitti aanumsaan aanu jiru. Maali ilmaan Kuushiiti kun. Kanaaf jedhan gaafa Oromoon gabroomte sabaa sablammoonni guyyaa sabni Oromoo gabroomee qawwee lafa kaa waliin jedhan. Guyyaa Oromoon bilisoomnaa jedhan. Hadha Oromoon bilisoomtee Sidaam, Walaayitaan, Beenishaangul, Affaar, Somaaleen, Hadiyaan guutuun isiitu bilisooman jechuudha. Kanaaf amma kaawwan garaa isin muratu siyaasa forqiititti dhiirti fuula gaggara galfatte jechuudha. Uummanni Affaarii dhaabni Affaarii ibsa baasee jira dhaqaa peejii isaanii gubbaa laala. Dhossaan osoo hin taane siyaasa forqiitiin dhufne lafa teenna galaana kennaa fi qabeenya keenya deeffachoo dhufne yoo dhiira taate koottuuti wal'aansoo nuun qabadhu jedhanii iltanii jechuudha. Rabbis naa milkeessu jennaan. Kan biraatti karaa kanaan haga namni yaane waan kan dabarsuu ture waan impoortaantii ture musliimni Aksuumii. Buleewwan keenya musliimni Aksuum jiran ammas rakkoo keessa jiranii. Sagalee ta'aa fi isinis hundi kennaa jechuudha. Mustafaan peejii kana gubbaa waan hedduu isin himaa ture namoonni onnattan duulli bakka hundarraa amantii musliimaa irratti duulamaa jira.
Wanni hanga duratti baala irraa ka'ee waa hunda dhaqee dubbisuuf lafaa ka'eetii miti. Nana gaggaaritti kanumaan teetteetu waan nan jedhini dhagaye ni qa'a akka warri ba'an. Dammaqi Oromoo waan sirratti dalagaa jiran hin gartu ati. Warri Aksuum waan jedhan magaalaan Aksuumii teenna. Isin qubsiifnee azaanaaf keessa salaatuu yaaltanii eenyu musliimaan jedhan jechuudha. Musliima Aksuum jiru. Qabxiilee 4 irra baasanii tokkoffaan lafa tana wanni isin qubsiifneef akka irra jiraattanii malee akka irra azaantanii irra salaattanii fi miti tokko isii lammataati. Qabxii lammataa sagalee azaanaa magaalaa tana keessa dhaga'uun barbaadu. Diniina irraa maa'iiti. Sadaffaa magaalaa ta'een akka shaffisaan gadhiiftanii baatan takka gara Suudi Arabiyaatti kanaaf jennaan gara Shireetti ba'uu dandeettan Aksuum keessa garuu lammata waa'ee Islaamaan salaataa hin azaanaa akkasii isin dhageenyu gadhiisaa baay'amee jiran. Arfaffaa hijaaba uffadha jechoo dhiisi waa'ee hijaabaa maqaa dhooftanii rakkoo isin gubbaa ba'u itti gaafatamaan mataa keessan. Shanaffaa yoo kana waan hin goona jettan taate akka lakkoofsa Itoophiyaatti akka bara 1980 bara 1984 bara mallas godheessan jechuudha. Mallasi jagna mallas goota nam islaamaa yeroo inni jedhu silaa kabalaas aangurra isaa cabsanii garasi jijjiiran laal. Namni mallas gaarii dalage yoo jiraate musliima ta'ee rabbi rahmata siyaa godhu waan biraas hin jiru jechuudha. Akka gaafa bara 1984 isin goone sanitti biyyeewwan isin fakkeessina. Yoo shaffisaan tankaarfiin wadha jenne kana fudhachuu baattani waan biraa nuti musliima akkana ta'e dubbattan taaten baqataan biyyee wal isin uffachiifnaa jenna jechuudha. Kanaaf uummanni musliimaa bakka jirtanii sagalee ta'a. Kabiraatti gootowwan raayyaa ittisa biyyaa galatooma viidiyoolee iddoo waraabanii gadhiisanii intala wayiita naannoo Amaaraa keessatti ajjeefamte raayyaa ittisa biyyaa mataa irraa buqqisee jira. Mucayyoon tun jaalallee eenyu jaldeessaa warraa saniiti. Wanni kun sooshaal miidiyaa kana gubbaatti haasaa guddaa ta'ee deemaa jira. Maal jechuun harma muranii laalaa karaa sii dhufanii harma muranii isaan jaawwa waraananii maal godhanii reeffa darbanii jedhan jechuudha. Dhugaan harma muramte isaan jaawwa waraanamanii bakka Amaara jedhu isiin taatu tumatte yookaan ammoo niqqisaate isiin tumatte irraa qalanii jedhan.